قمت بونجي سيوم قمت نجي سوين بي عربا متمرة جفت أما الملا بافتشا تنجرا مالي غني بافتو سلا أما مامدون نما فود انجرو مامدون وقتنا فود يتي غافتي وسي غافتي مكينة قبدا بجاجينا بتا نمانجا أنا مونتين قلو قبو إتوبياتي أما جابتشا رجعا نا قمت دقبنا نقلا جي أجابتشا وجئتان جي أجاسنين جي أسدين صوفا نامنا بتدا kan ji'a tokkootiin handaaqqoo naannoo bitaa ji'a tokkoo ji'a lamaatiin harree wadala harree lamaa fi gomma gaarii tokko nan bitaa kan nagadaan gomma gaariin oofa galee nama gomma gaariin oofa amma uffi'eeta irra mala baafadhe tooftaa baafadhe nama tooftaa lola tooftaa hiyyummaa ofirraa qoladhuun baafadhe amma handaaqqooti as naaf buufti killeeti as nan gurguradhaa harreeti afrosh kana bita wadala harree lama nan bita Muhammadun wadala harree lama kan wajjiniin jiraanna nan jette quba baasee arragnu lakki makina nabittu malawet tamata gadi galabbatame badasi yato dura si haada bani makina nabiti mali nabti nan injin nan dadabiti attu duduna cete kuno nan ciisa faaran qawti attu nan ukube kuno he makina qabda mal qabda mana qabda nan injin qanagena nama deemu bichaano nan deema mana mitti ana ukube faarana dho yeetan ji'a jaabicha hojii deema ji'a jaa kan jara kan hunda itti murteessa gomma gaarii tokko nan bitaa wadala harree lama nan bitaa nan qorunyaa biyya teenya keessa shaakiltiin guutte timaatimii shunkurtii kan achi fe'ee as fe'ee sarratanyaa kan as fidee achi fidee gaxarii gara baadiyaa gara magaalaa olii gadi shif ji'ee jecha Maxi punya anak tu ek ufun hari yang nambah sini gofo kita kelas kali kau paham kalau mereka mana jarak nagam dan asyik tiba-tiba membuat anak kuno hari dia tiap ufun apa ya nan coba kan mama tu modal hari lama kan wajirin ufne kalau duk dua sukum ne fata jenis wajiran itu kubabas nagam tu nanggala kubabas lagi tu dulu nak kabat anak sinje makina na dajia wan tu guna tu kau ya goa doma makina di bajaji bitin anjira citese wadala harre minne wajin gudu fanna kai daddu surre daddu kai qabatto jabe fadduti hiyumma Ethiopia makina ni mati kasi dabartu ya goa wakti makina yo fanna mar dabartu set sin dabartu gadi silke sit dacheni makina mbur badini harre bitanna kai harre bitanna wadala harre bitanne ofna هذا بتوتي ياد والفقو ياد قجت كم غير تجلورو نجا كيسري أنا نجا كنت جالس أرد قبضتني كلام إسحاق قبضتني أما واي فردنات فواي كم بدينات متي ما ترى فيه واي فات فيه ما مدوت مريكا ما مدو وارد نجوا ما يسمون بيكتو واه ما مدو نجوا نجرو ما مدو ما نجوا يتني من نجا فتن nuti ta'ee coggaarra nu dhukkubsee kale nu qurxee onne dugda nu kutee baasan nu qabsiise gara kaasan nu qabsiise gatteessumaan nu qabsiise dhukkuba sombaa nuti ta'e dhukkuba kaansarii nuti ta'e dhukkuba coggaaraa nuti ta'e dhukkuba mataa nuti ta'e dhukkuba rifeensa namarraa fixuu nuti ta'e dhukkuba bifa nama jijjiiruu nuti ta'e Maammaduu birrii ta'e nu harkaa fixee mucuk norkaa go'ee numbai gaa Maammaduu Itoophiyaas ta'ee ala ta'es bakka fe'ettu Maammaduun dubartii malee je'een deemu je'e birrii teessan malee je'e isin hojja'aa fidaa annan takan je'e hojjennee itti finu xab godhe jaalala keenya immoo karshaf nu akkatti godhe uduma si malee jennee itti boonyu waqti barbaade siif goonu otoo jennu nurraayis waan barbaade guuttate deemee kan biraat irraayis waan barbaade guuttate nu kasaarse bolla qilletti qabnitti nu naqee mana ijaarsa malee nu hanqise heeruma malee nu hanqise ilmoo malee nu hambise dhala malee nu hambise nu maseense onnee teenya madeesse damgisiitiin nu qabsiise nu baase gaa Maammaduun kana keessa turre dhukkubni Maammaduu kana fa'a onnee teenya gurraachesse keessa keenya addeesse jijjiire gurraachesse dhibee mataa nu qabsiise lubbuu ta'es itti wareegne wanna birrii fi Maammaduu wajjin hin taane hin qabnu nuti
Hata umalega guys. Cubbun nu galerra. Dhugaan nu galerra. Faateen har'a qabsooftee tokkoomtee Maammadoo faarsoo iftee faanuu fi faarfattee burraattee ulee madaanii qabattee ijjiftee birrii fi baankii galfattee mana ofii ijaarrattee poostii godhattee Maammadoo keessi isaa duwwaa goote sammuu fi bilisa goote mana ofii ijaarratte poostii godhuu jammarte maqaa isiitiin baankii galfatte birrii ofii akkaawuntii ofiitiin galfatte boonsitee warra ofiis ijaarratte ofiis yaadatte itti gammaddee tokkummaan ka'anii wal gorfatanii kaate gabaateen har'a gaammoo Maammadoon immoo maal keessa galteetan miidiyaa yuutuub telegiraamii tiktook feesbuuk bu'a kan Maammadoon amma I love you faate Maammadoon bu'a miidiyaa buluu Maammadoon bu'a tokkummaa. Imoodha misicharii feesbuukii telegiraamii galgala tola jana janaanii galgala tola jana janaanii galgala tola jana janaanii. Eessa jirtaa maal qabdaa birrii qabdaa maal hojjettaan kuni maali maal qabdaan kuni maali birrii qabdaa footoo ergiin kuni maali maallaqa moo jaalalaa kuni laali. Finfinneerraa warra Kamaaloo Maammadoon hin boo'a maaloo jaalala moo maallaqa maaloo jaalala moo maallaqa maaloo. Yaa faatee warra Dubaayii yaa ba'ulleen kuni keenyaa miti guddaayin yaa ba'ulleen kuni keenyaa miti guddaayin. Yoo birrii feetee kana hidhadhu yoo birrii feetee kana hidhadhu yoo hojii feetee kana diradhu yoo hojii feetee kana diradhu. Ijoollee Dubaayii marree kana godhadhu marree ijoollee Dubee marree kana godhadhu marree ijoollee Chaarjaa marree kana godhadhu marree ijoollee Abdaabii marree kana godhadhu ijoollee Dubee marree kana godhadhu ijoollee UAE marree kana godhadhu marree. Waan rakkattee marree madaalitti maddu marree birrii hojjattee marree baankii galfadhu marree yoo jinsii feetee Itoophiyaa galii yoo jinsii feetee Itoophiyaa galii yoo jinsii feetee Itoophiyaa galii yoo jinsii feetee Itoophiyaa galii. Ijoollee Dubee marree kana hidhanna marree ijoolleen Dubaayii kana hidhanna birrii hojjannee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ooltan har'a osoo isin taatanii maal gootan waan jedhuun seenaa wayii isinii fidee dhufe hundi keessanuu keessattuu dhalaan kijibdu barumsa irraa fudhattawan kana keessa jechuudha. Jiruu akkanaa kana yoo qabattillee of fuuldura dhiirota kontaaktii gootu hin kijibdu durumaan dursitee itti himte kijibni xiqqeen hin qabdu waan ta'eef kijiba xiqqoo nama yoo kijibdan kijiba san dho'isuuf kijiba biraa kijibdanii kijibni sun guddataa deemaa dhumarra immoo isinuma miidha deebisee jechuudha. Intala takka jira obboleessa abbaa biratti guddattee eessuma biratti jechuudha. Eessumni si ilma qaba. Inni dirqamaan gunyuunati irratti godhaa ture. Umurii si xiqqoon jechuudha. Muhimmin booddee hin beekne hoggaa 13 si ture inni ulfooftee inni deettee maatii isiitii kennite. Bakka maatii isii biratti erga galteen booda baay'ee beeksisni si warri naannollee baay'ee arrabsaa ture achi baddee namni biraallee jaalatee bakka baddee dalagdu sanii namni biraallee giddiin fuudhee yaa'u. Jiruu erga jedhame nama sanirraa erga itti heerumtee dirqamaan irraa deetteen booda ilma irraa argatteen booda inni akka jiruu biraa qabu dhageettee daa'ima san isaa gattee isiniin ammallee biyya jijjiirtee biyya biraa jiraatu eegaltee jechuudha bakka lachiyyuu fagaattee bakka kanatti ijoollee lama qabdee jechuudha. Bakka amma dalaguu eegaltee kanattillee nama biraatiin ol baarte namni sun immoo baay'ee nama gaarii baay'ee nama jireenya isii keessatti nama dhibee isii baay'ee wantoota isiin keessa dabartee dhageeffateetiin baay'ee tiriitii isii godhaa isii dhageeffatee isii kunuunsaa ture jechuudha. Isa wajjin bultii godhattee itti heerumtee hoggaa 11 hojii jiraatte nama sana wajjin hoggaa 11 kana hojii jiraattu ijoollee lama irraa qabdi nama kanarraa garuu hanga ammaa ijoollee lama akka qabdu itti himne kan ilma eessuma isiitirraa argattee fi kan dura heerumteetiin jalaa baateetiin ilma irratti gattee dhufte sanillee itti himne amma bakka inni nama baay'ee nama gaarii baay'ee nama na cinqamu baay'ee nama na jaalatu baay'ee nama na kabaju amma ijoolleen tiilee gurguddattee jirti amma immoo adda isa arguun baay'ee seena osoo duraan timee jiraadhe immoo kanan fuudhoo kana dhiisaa ture ana akka inni natti hin jijjiiramneef wanta kana dho'isee jettee
amma ijoolleen tun walitti dhufuutu jira yeroo tokko ijoolleen tun barriyaan koo akkaataa dhuftee haadhatee jechuu danda'ani innaa kanaaf maal godha osoo isin taatanii maal gootanii wanta jedhu irratti onnoo isii xiyyeeffattee innaa haala miidiyaa kanaan yeroon ammaa kan teeknooloojiiti haala hedduun ilma namaa kanaan ol barraa ijoolleen deettanii bultii qabdanii ture kanaan dura ilma qabdanii ture hin dhoysina maalummaa keessan eenyummaa keessan dhoysina yoo jaalate eenyummaa keessan wajjin haa isin fudhatu yoo jaalatu baate itti haadhisu maaliif jennaan kijibni xiqqoon qabu amma isiin waan gootu wallaaltee maal godha itti mumoo dhiisumoo maal osoo isin taatanii maal gootan bakka isii buutanii itti himtamu akkamitti osoo itti himtanii akkaataa kamiin itti himtanii yoo us jettan immoo guyyaa hoggaa 11 kan miidhamaa jira jette adees arguun kijiba kiyya bakka baay'ee seenaa baay'ee keessi kiyya cinqama ana cinqatii qabatte osoo isin taatanii maal murteessitanii komentii ranaa kaa'amu.